kan natti tolu jaalala kiyyaa fi jaalalli kee baay'ee namatti tola. Akkuma aannanii mi'aawaa, akkuma aduu bareeddii keessattuu annaa ajaa'iban eegansi argadhe immoo hiyyeessota gargaari kan naan jedhu kuni baay'ee natti tola. Dhugaa rabbii. Waan baay'ee namatti toludha. Mee waa'ee koo waa'ee kee maal yaadda? Waa'ee keenya waan gaarii yaada. Amali kee baay'ee natti tola. Jaalalli keenyas jaalala gaarii jaalala keenya namaaf qabu waan ta'eef waliin ta'uu keenyatti baay'ee guddaan gammada. Mee dogoggora qabda jettu mee maal fa'a? Yeroo ciisaa nama waa'uma kee yaada yeroon ka'ullee akkasumadha. Waa'ee daa'imman keenyaallee gara fuulduraa maaltu sitti mul'ata? An baay'ee natti tola. Naa walii wajjin karaa dheeraa akka deemnu abdii guddaan qaba. Kiyyaa koo. Ani akkanatti na yaaddadhee yaadeen beeku koo baay'ee natti tolte bakka. Baba bona bijinan bele. Mare anu pestalicha ijoollee irraa fuudheni dhaqxee hoteela anu fiddee dhufta akkuma yeroo darbe amma garuu bunuu baay'achaa irra birrii argataa irraa birruma 20 illee haa ta'u daabboo nu bittaa isheen hin beelofte miti. Keembooniyyee maqaadhuma ittiin si waamuun dhabe akka addunyaa kanarraa maaluma sitti tola garuu hojiin addunyaa kanarraa gaarii hidhattee yaaddume. Anamma koo hiyyeessa gargaaru jedhadheetu. Soto warra kana gargaaruutu sitti tola. Baay'ee na gaddisiisame jara kana hoogganaa. Namni kadhataadhaaf iyyuu saantima 2 birrii tokko birrii 2 kennu. Akkamitti birrii 2 birrii tokko kennuuf kanaaf? Maal taatee isaan iyyuu kadhataadha? Akkas jechuu koo mitiin boonii. Isaan kun hiriyoota kooti jarri kun. Ani baay'een isaan gargaaru. Micaa isa kana mana barumsaa dhuunfaan barsiisaa jiru anaadha. Isa amma irraa akkamitti akka mana ijaarranne na ajaa'ibanaan. Guyyaatti qarshii 2,300 kennaaf oola. Namni laaqana qarshii meeqa nyaatee guyyaatti 2,300 kennaaf. Har'a akkaawuntii qabadheen jiru garuu jarri kun ciree birrii 50 nyaataniitoo misaa meeqa nyaateetiin hiraata meeqa nyaateetiin jiraata. Namni akkamitti kana kennaaf kan si ajaa'ibu. Wayyoo kiyyaa koo qarshii jijjiirraa baadheen jiru. Bakka cireetti nyaadhaa ta'u laaqanatti nan deebi'ee dhufaanu siniifan kenna. Eebbifama waan isin Rakkoon qabu yeroo galmeessaa ga'es immoo natti himi. tole waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama. Obboleeyyan lamaan gidduu eebbiin jiru rakkoon qabu. Eebbifama. Jabaadhaa. Kiyyaa koo jarri kun laaqana meeqaan nyaataniitti misaa meeqaan nyaataniitti hiraata meeqaan nyaataniitiin jiraatu baay'ee na gaddisiisu jireenya isaanii gaafa naru akka hiriyyootaatti wajjin haasaa oolan guyyaatti yoo xiqqaate qarshii 2,300 isaa oolan kennaaf akka nani kennuufitti lafallee bitatanii too mana ijaarratu dheetana yaadaa jiran. Waati baay'ee nama gaariidha jechuudha. Egaa maal gootarii jireenya akkana nama laalteetoo ofii quufteetoo nama gargaartu taanaan ati nama iyyuu miti. Kiyyaa koo garaana nyaateen jaraan maati qarshii 100 bichaa kennuun narra hin turre. Kooti dabali kenniif. Garaana nyaachaa jira isuma ammaa kana bakka qarshii 200 kana dhaqee dabalaa. Asumatti ni eegga. Qarshii lamma kibbicha amma sinii kennetti dabalee sinii kenna jedhanan. Kanuma irratti dabalee sinii kenna. Maa fudhatu ture? Kadhataadhaaf qarshii 100 kennamu. Qarshii 2 kennama dura hidoo goggoreen sinii kenna. Maali? Kadhataan biyya kamitti birrii 100 argatee beeku? Isa rakkoon qabu. Maal rakkoon qabu? Gurbaa na beektaanaan Laakiin dheengadee isa 5,000 kennedha nan beektu sirriitti na hubadhu ndalaati. Nan beektu? Maali ati isaa hin beektamoo? Dheengadee 5,000 kennee fi tanan darbe asiin. Baay'ee na gaddisiisa warra kaan irrayyuu. Baay'ee namatti tola ture. Akkamitti na irraanfate garuu rakkoon qabu nama baay'ee argaa oolasiin irraanfata bareedduu ko. Atillee na irraanfatte garuu
garuma fuulduraatti akkana yaaddattuuf laaqana itti nyaadhu qarshiin dhibba lamallee maal sii gootii miti. Rakkoon qabu haaraa dhiisi boontuu dhiisi kiyyaa kun rakkoon qabu dhiisi qarshii dhibba lama maal gooti qaniifatu goote. Qarshiin dhibba lama maal gootii laaqana maaliitti nyaata qarshii dhibba lama laaqana jira dhaqeen dabala. Dhuguma rabboo kofiriin dhibbi lama maal godhaaf yoo qabaatte dhaqiitti kenniif. Qarshii dhibba lama qarshii dhibba lama anu argadheen beekudha qarshii dhibba lama fudhata. Naa dabaluuf dhuftee Laaki qarshii dhibba lama saantimichi immoo maadannee fide qarshicha. Yoo kanaan maal amma naa kennitee goote narraa fudhattamu kadhataadha dhibba lama kennan. maal jechuudha kan Ankooti qarshichi fide dhibba lama kadhataadha. nama amma naa kennitee goote narraa. Maal namni akkatti gargaarsa namaa jaallatu anis dhaqee gargaaruun qaba. Kadhataatti kun guddata fide birrii dhibba lama. maal sii kenna Fide gurbaa maal ta'e kenni qarshii dhibba lama. Maaltu taa'eera? Inni baay'ee inni kubsatee kiyyaa koolaali mataa boosa. maalan dhukkubsata birrii amma naa kennee deeme sirraa fudhadhu malee dhee dhufee atti kunuun birrii kana narraa fudhachuudhaaf asitti qabe malee. Inni kun dhugaadhaa rabboo? Ashi baqa yaadiin ishii carraadha kun rakkoon qabu fidi biricha sii miti kadhataan ati kadhataa miti. Ani kadhataa miti. Ini ati garuu inni gowwoomsudha maaliif waan akkasii hojjetta? Laakki akkasumatti kiyyaa waan si gammachiisu. Simmee dhoomaan waan tokko natti Laakki waan si gammachiisu natti fakkaate. gammachuun jaalala keessatti argamu isa kana miti. Kadhattoota gargaaruun natti tola innaan akkas godhe malee ani si gammachiisuuf ani. Gowwoomsuu maaltu fide kadhataan sidha malee isaan miti ishee ani birri keessa. Ani qarshiidhaan miti jaalalaaf.